naa ibsan. Walumaa gala jalqabarraa kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ejjennoodhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanan jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhee tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya paartii akka biyyatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata. Oduu simbirtuu obbo Lammaa Magarsaa ifatti yaada maddamarii fi walitti baquu paartilee addawaa'ii mormuun gochi Dr. Abiy Ahmad imaanaa saba Oromoo nyaachuudha jedhe. Oduu lammataatiin ammoo paartileen mormitoota marii boordii filannoo waliin godhan irratti labsiin seera filannoo osoo hin raggaasifamin wixinee isaa irratti hin mari'annu jechuun walgahii dhiitanii bahan. Siyaasni Itoophiyaa garam deemaa jira? Falaasamni madda marii biyyattii qilee buusaa jira. Mee bal'ina oduuwwan kanaa walumaan laallaa. Akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa, nageenyi rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti isinirra haa jiraatu jecha AGM irraa oduu guyyaarraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu guyyaarraa kan isinitti himu Antolchaa Huseenii. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa kenna. Ministeerri ittisa biyyaa Itoophiyaa fi itti aanaan dura taa'aa ODP obbo Lammaa Magarsaa falaasama ida'amuu fi walitti baquu paartilee akka walii hin galle har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan. Gootichi ilma Oromoo obbo Lammaa Magarsaa annama imaanaa Oromoon natti kennate nyaatu miti. Uummanni Oromoo na amanee gaafii isaa baroota hedduu itti wareegamaa ture akka deebisuuf qabsoo kana injifannoo kana imaanaa natti kennate. Abadan anis waan Oromoon akka ilma isaatti na amanee natti kenne injifannoo wareegama guddaan dhufe kana dabarsee diinaaf hin kennu jedhe. Obbo Lammaan kallattii amaanaa qabsoo kana xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara ol'aanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohammadii fi abbaa gadaa Tuulamaa duraanii obbo Bayyanaa Sanbatoo irraa fudhatan. Mee yaadannoof akka ta'utti viidiyoo gabaabduu guyyaa Lammaan amaanaa kana fudhatu isiniif dhiyeessinaa daawwadha. Hayyee kun jaalakee isa qabsooti. Kompiitaraan bara Oromoo First bitee OMN ittiin jaarree odeeffannoo keessa hunda ittiin dabarsaa turedha. Har'a waldaansoo san injifannoodhaan xumurree biyyattis waan galleef anis nama nagayaa ta'uu kiyya mirkaneessuu waan hin barbaaduuf taankii kiyya kana akka mallattoo nagayaa obbolummaa fi oromummaatitti pirezidantii keenyatti dabarsee kan nun barbaada. Akka inni na waakkanne immoo abbaan gadaa dhufee narraan fuudhee akka kan nuti gaafadha. Abbaa gadaa Bayyanaa hooti. Tanki Arara. Gootichi fi kutataan kennaa obbo Lammaan abadan du'eet badamalee qabsoo uummata kennaa lafatti ingatus jedhe. Obbo Lammaan gaafiif deebii gabaabaa VOA afaan Oromoo waliin godhe irratti
waan hedduu haa dubbatu iyyuu malee VOA'n interview obbo Lammaa Magarsaa gadi dhiisuuf hayyama dhaaba isaanii barbaanna jedhanii sagalee obbo Lammaa Magarsaa ukkaamsan. Haa ta'u garuu interview obbo Lammaa Magarsaa keessaa daqiiqa takkaa hin guunne qofa dabarsuun kaan immoo hayyama dhaabaa gaafannee gadi dhiifnas jedhan. Obbo Lammaa Magarsaa Riippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaatti ministirii ittisaa falaasama ida'amuu fi walitti baquu paartilee irratti akka waliin galle har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Qabxii irratti mormii dhiyeessan innaa ibsan. Walumaa gala jalqabarraa kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ejjennoodhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanan jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhee tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya paartii akka biyyatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gaaffiif deebii kana paartii isaaniirraa deebii akka argannetti fudhannee kan dhiyaannu ta'uu beeksisa. OPDO'n duraanuyyuu diina uummata Oromoo ta'uun waggoota 27 darban uummata Oromoo ajjeesaa hidhaa darraa turuun isaanii ni yaadatama. Garuu obbo Lammaa Magarsaan OPDO diina saba kanaa taate san sabaan walitti araarsee Dr. Abiy Ahmad immoo masaraa afur galchuun ODP fooyyessuun isaa yaadannoo as dhiyooti. ODP'n erga Lammaan hooggansa paartichaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kaafame bakka ofiitti deebitee jirti. Bilisiginnaa paartiin akka Oromoo hin fayyannee osoo beekan warri deeggaran gantoonni sabaa paartii bilisiginnaa akka waan gaarii wayiitti nutti dhaadheessaa turaniyyuu kijjiba jaraa gootichi Oromoo obbo Lammaan bishaan jalaa itti naqee jira. Shirri Dr. Abiy Ahmad Oromoo irratti aggaame abadan hin milkaa'u jechuun gootichi ilma Oromoo lammishaan saaxile. Dhimma kanarratti hayyoonni Oromoo yaada isaanii karaa marsaalee hawaasaatiin ibsataa jiru. Yaayyaa Bashiir ijjannoo obbo Lammaa mooraa firaa fi mooraan ergama faallaa Oromoo baadhatee deemu ifatti adda bahuu mirkaneesse. Obbo Lammaa fi sabboontota muraasa achi jalatti daboo nafxanyaatiin dorsifamaa jiran xiqqoo tokko tuqnaan obsi uummata Oromoo guutee bokokee jiru akka dhohuu itti murteessuudhas jedhe. Usmaan Baayyuu immoo gaafuma Lammaa fi Xayyibaa pirezidantummaa naannoo Oromiyaa irraa kaasan Oromummaan awwaalamte jedhe. Xiinxalaan siyaasaa fi Daayirektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed immoo dhimma sagalee obbo Lammaa ugguruu VOA irratti akkas jechuun ibsa kenne. Guyyaa afur dura warri VOA afaan Oromoo waltajjiilee biyya alaatti ani gaggeeffamaa jiruuf mormii godhamaa ture irratti gaafiif deebii naaf godhanii turan. Garuu hin dabarsine. Yeroon qoradhu gulaaltuun waliigalaa Tizitaa Balaachoo yaada ani dabarse irraa gammachuu akka hin qabaatinii fi sababa garaagaraa uumuun akka hin dabarre tursiisanii boodarra akka hambiste hubadhe. Hojiin qaanii akkanaa kun miidiyaa guddaa kanarratti raawwatamuun na ajaa'ibus ummatatti himuun hin barbaanne. Har'a garuu tarkaanfii salphoo biroo dhageenye. Gaafiif deebii obbo Lammaa Magarsaa waliin gaggeessanis sababa uumuun har'a akka hin dabarre godhamuu isaa dhageenye. Uggurriin akkanaa kun warreen ilaalcha farra Oromummaa qabatanii miidiyaa san dhuunfatan afaan Amaaraa olola jibbiinsa Oromoo irratti gaggeessu bira darbanii tamsaasa afaan Oromoo daqiiqaa 30 san irrattu ilaalchi isaan hin feene akka hin dabarreef ukkaamsaa akka jiran hubanna. Dhaamsi ani qabu warri VOA afaan Oromoo yaadaa fi deebii nurraa fuutan dabarsuuf humnaa fi onnee yoo hin qabaanne hoggansa Oromoo waliin gaafiif deebii hin godhinaa, yoo gootan ammoo shiraa fi doorsisaa farreen Oromoo kana sodaachuun dabarsuu hin dhiisina. VOA'n gibira uummata Ameerikaatiin hojjeta malee qabeenya farreen Oromoo lameen tokkoon mitis jedhe. Mariin paartilee siyaasaa boordii filannoo biyyoolessaa waliin gaggeessaa turan adda cite.
Boordiin filannoo biyyoolessaa jimaata har'aa wixinee dambii seeraa fi filannoo raawwachiisuuf dhiyaate irratti paartilee mormitootaa waliin marii jalqabee kan ture ta'us paartileen siyaasaa labsiin seeraa filannoo osoo hin raggaasifamin dura wixinee isaa irratti yaadni paartileen morkattoota kanneen osoo itti hin dabalamin raggaasifamuun sirrii miti sababa jedhuun marichi addaan kutanii kan bahan ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Paartileen siyaasaa kunniin wixinee dambii seera filannoo raawwachiisuuf dhiyaate kana irratti mari'achuun duratti gaafilee labsii seeraa filannoo irratti dhiyeeffannee turreef deebisaa argachuu qabnas jedhan. Walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa Aadde Burtukaan Miidhagsaa gama isaaniitiin labsichi mana maree bakka bu'oota ummataatiin kan ragga'e waan ta'eef gaafiin paartileen dhiyeessan boordii filannoo hin ilaallatu jechuu isii odeeffannoon arganne ni addeessa. Aadde Burtukaan itti dabaluudhaanis dambii labsichaa raawwachiisuu baasuu fi hojii irra oolchuun waan barbaachisuuf paartileen siyaasaa akka abbaa dhimmaatti wixinee dambii kanaa irratti yaada kennuu qabdan jechuun gaafatte. Haa ta'u malee paartileen siyaasaa yaadni kana dura kan kennine tokkollee labsicha keessatti dabalamee waan hin dhiyaatiniif ammas dambii raawwii kanaa irratti yaadni kenninu fudhatama argata jennee hin amannu. Kanaafuu yaada irratti hin kenninu jechuu isaanii odeeffannoon ni mul'isa. Sababa kanaan mariin guyyaa walakkaaf yaamamee ture waliigaltee malee kan addaan cite ta'uun beekame. Aadde Burtukaanii fi hooggantoonni boordichaa paartilee siyaasaa waltajjii marii yeroo biraa qophaa'u irratti argamuun gaafii qaban barreeffamaan akka dhiyeeffatan gaafatanii jiru. Hooggantoonni boordichaa itti dabaluudhaanis wixineen dambii raawwii seera filannoo kun paartilee irratti mari'atuu dhiisanis ragga'uun isaa kan hin oolle waan ta'eef milkaa'ina adeemsa siyaasaatiif jecha garuu osoo mari'atanii ni filatama jechuu isaanii FB's gabaase. President Donald Trump waraana Ameerikaa Afgaanistaan keessa jiru daawwate. President Trump aangoo eegga qabatee asitti kaleessa yeroo jalqabaatiif gara Afgaanistaan kan imale yoo ta'u loltoota Ameerikaa buufata waraanaa Bagram jedhamu keessa qubatan daawwatee jira. Trump daawwannaa isaa kana ilaalchisee haasaya godhe keessatti Ameerikaa fi Taalibaan marii nageenyaa addaan kutanii turan jalqabuu isaanii beeksise. Donald Trump marii nageenyaa kanaan gareen Taalibaan waliigaltee nageenyaa mallatteessuuf fedhii qabaatus yaada dursanii dhukaasaa dhaabachuu qaba jedhu didaa ture. Nuti ammoo waliigaltee nageenyaa mallatteessuun duratti dhukaasni dhaabbatu qaba jechaa turre. Haaluma kanaan marii amma jalqabneen Taalibaan yaada kana yoo fudhate waliigaltee xumuraa irra ni geenna jedhee yaada jechuun ibse. Ameerikaa fi Taalibaan marii nageenyaa kanaan dura ji'oota 11 guutuu Qatar keessatti gaggeessaa turaniin maricha milkiin goolabuuf wixinee waliigaltee qopheessanii turan. Haa ta'u malee haleellaan Seepteembara darbee gareen Taalibaan loltoota Ameerikaa irratti raawwate hordofuun pirezidantiin Ameerikaa marii nageenyaa xumuramuuf dhiyaate san addaan kutuu beeksisuu isaanii ni yaadatama. Donald Trump imala dhoksaan halkan kaleessaa gara Afgaanistaan godhe kanaan pirezidantiin biyyattii Ashraf Ghani waliin kan mari'ate ta'uunis beekamee jira. Haa ta'u malee ajandaan marii hooggantoota lamaanii maal akka tures hin ibsamne. Trump turtii sa'a lamaaf walakkaa booda qofa Afgaanistaan keessa bahuun gara Ameerikaatti kan qajeele ta'uu odeeffannoon ni mul'isa. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.